Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti hojii turan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessanii jajjabeeffadhaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan mindaa hojjettoota irraa muruuf karoorfatee jira. Karoora isaa kanammoo akka keessa deebi'ee ilaalu gaafatamee jira. Gaafatamuu qofaami karoora mindaa hojjettootaa muruu kana mormiin itti dhiyaatee jira yookaan mormiin isa mudatee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee loltoota mootummaa irratti bakkoota garagaraatti haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'as bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Odeeffannoo nu ga'e isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Burkina Faasootti dargaggoonni biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman hiriira deeggarsaa bayuudhaan mootummaa isaanii cinaa akka jiran ibsanii jiru. Akka cinaa dhaabbatan beeksisanii jiru. Mootummaa isaanii kun biyya isaaniitiif waan guddaa dalagaa jira. Uummanni biyyattillee haalan jaalata. Isaan qofa biratti miti akkuma Afrikaatittu mootummaa adda ta'edha jechuudhaan yaada deeggarsaatii fi dinqisiifannaa isaaf kennamaa jira. Garuu qaamota garaagaraatiin dhiibban duuba isaa waan jiruuf dargaggoonni fi uummanni biyyattii wajjin dhaabatu isaanii hiriira deeggarsaa ba'uudhaan ibsanii jiru. Dabalata oduu kana qabna isiniin kenna. Walumaa galatti oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin katuroo ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Karoorri mootummaan sababa gargaarsa balaa tasaa jedhuun mindaa hojjettoota irraa muruuf karoorfate mormiin mudatee jira. Oduun jalqaba mootummaan mindaa hojjettoota irraa hir'isuuf akka karoorfate dhagahamee jira. Mootummaan sababoota garaagaraatiin mindaa hojjettoota irraa hir'isuuf karoorfatu keessa deebi'ee akka ilaalu gaafatamee jira. Jaarmiyaan daldaltoota Itoophiyaa yookaan immoo Konfedereeshinii Yuuniyeenii daldaltoota Itoophiyaa guyyaa dafqaan bultoota Meeydey dursuudhaan ibsa baaseen mootummaan mindaa hojjettoota hir'isuuf karoora baafate keessa deebi'ee akka ilaalu akeekkachiisee jira. Yeroo qaala'insi jireenyaa akkaan dabale kanatti mindaa hojjettoota irraa kutuun dhala namaatti qormaata hammeessuudha jedhee jira. Jaarmaan kun haala arma jiruun hojjettoonni hedduun ofiifuu mataa isaaniitu bulchuu dadhabanii jiru. Kuni kana ta'ee osoo jiru mindaa hojjettoota ishima jirturraayyuu kutuun rakkoo hammeessa jedhee jira. Ibsi jaarmayichaa kun Ebla 29 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa dafqaan bultoota kabajamuuf deemuuf dursuun baasee kun mindaa hojjettoota irraa kutuuf wixinee dhiyaate booda kan ba'edha. Wixineen mindaa hojjettoota irraa kutuuf dhiyaate kun hojjettoonni mindaa isaanii kutuun dirqamsiisu gaafa Ebla 18 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Paarlaamaa biyyattiitti dhiyaateera. Maallaqni mindaa hojjettoota mootummaatii fi dhuunfaa irraa muramuuf deemu kun jaarmiyaa ittisa yeroo balaatiif kan oolu jedhamee jira. Akkuma waliigalaatti mindaa amma jiruun hojjetaa mootummaatii fi kan dhuunfallee jireenya isaatu gaggeeffatuun itti ulfaatee jira. Kan jiru kun yoo irraa murame immoo rakkoo hamaaf kan saaxilamu akka ta'e ibsuudhaan mindaa hojjettoota muruun yeroo jireenyi qaala'e kanatti hojjettoota balaaf saaxila, rakkoo garagaraatiif hojjetaa saaxila. Kanaafuu irra deebi'ee haa ilaalamu jechuudhaan ibsa baasee jira. Inumaayyuu mindaa ka'umsaa irraa gibirri akka ka'uu fi namoota mindaa 10,900 fi sanaa ol argataa turanirraa gibirri 35% ture akka hir'ifamu gaafatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garagaraatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti bakkoota garagaraatti haleellaa irratti raawwataa jiraachuu fi akkasumas haleellaa irratti raawwataa jiruun miidhaa cimaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'as Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa
kibba Oromiyaatti har'a ganama barraaqaan ebla 30/2025tti jechuudha loltoota mootummaa irratti haleellaa cimaa akka raawwatee fi haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise beeksisee jira. Haleellaa kana kan raawwate aanaa sabbaa borutti yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo madoodhaan adabee kan harkaan qabeessa akka jiruu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo guddaa irratti argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kanaa yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatu ifoomsee jira. Har'a ebla 30/2025 barraaqaan kibba lixa Shaggara Aanatolee ganda Tummee Waayyuu jedhamutti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Waraana mootummaa maqaa sakattaa obbo waraana bilisummaa Oromoo jedhuun baate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoon akka adabe odeeffannoon nu ga'ee ibsee jira. Dabalata oduu kanallee yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduun injifannoo inni itti aanu achuma giddugala Oromiyaa Baha Shaggaritti kan argame yoo ta'u Baha Shaggar aanaa Boosatitti irra deddeebi'uun waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Baha Shaggar aanaa Boosati iddoo addaa Kokorii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 2 akka madeesse odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Oduun injifannoo hedduudha giddugala Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti barraaqaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argatuun beekamee jira. Sagantaa keenya kan itti aanu keessatti qabannee fiduudhaan kan isiniin geenyu ta'a. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Filisxeem jidduutti nageenyi akka bu'u waamicha taasisee jira. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Guteres Israa'elii fi Filisxeem gidduutti furmaanni waaraan akka taasifamu akkasumas nageenyi bu'ee dhumaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu waamicha taasisanii jiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guteres itti dabaluudhaan biyyoonni konfiraansii idila addunyaa baatii waxabajjii keessa gaggeeffamu dura Israa'elii fi Filisxeem jidduutti furmaata waaraa biyyoota lamaa akka mirkaneessan gaafataniiru. Akkasumas Guteres walgahii mana maree nageenya baha jiddu galeessaa gaggeeffame irratti biyyoonni miseensota ta'an tarkaanfiiwwan furmaata biyyoota lamaan waraana irraa duubatti deebisuu fi akka hojiirra ooluuf ga'ee isaanii akka taphatan gaafatanii jiru. Gaafatu isaammoo miidiyaaleen gurguddoo addunyaa gabaasanii jiru. Faransaayii fi Saawud Arabiyaan walgahii dhaabbata biyyoota gamtoomanii baatii waxabajjii keessa gaggeeffamu irratti ni hirmaatu. Ministeerri dhimma alaa Faransaay Jean Noël Barrot dhimma kana irratti ijjannoo ifaa qabaachuu qabna. Dhimma Filisxeemii fi beekamtii kennuu akkasumas tarkaanfii biyyoonni lamaan nagaan waliin jiraatu uumuu danda'uu qabna jedhee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yeroo dheeraaf furmaata mootummaa lama daangaa nageenya qabuu fi beekamtii qabu keessatti wal moggaa isaan jiraachuu dandeessisu akka jiraatu gaafataa ture. Oduun itti aanu Burkina Faasootti dargaggoonni biyyattii 10,000tti lakkaa'aman hiriira deeggarsa ba'uun deeggarsa pireezidaantii isaanii Kaapiteene Ibraahim Toraaworeef qaban agarsiisanii jiru. Har'a ganama jechuun ebla 30/2025 dargaggoonni biyyattii 10,000 lakkaa'aman magaalaa guddoo Burkina Faasoo Wagaduuguu keessatti addabaabaayii warraaqsatti walitti qabamanii pireezidaantii Kaapiteene Ibraahim Toraaworee waliin akka jiranii fi tumsa barbaachisaa ta'e akka godhan ibsanii jiru. Hiriirri deeggarsa pireezidaantii kun biyya isaa keessatti qofa osoo hin taane biyya isaatiin alattis biyyoota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Hiriirri kun yeroo ammaa kana Gaambiyaa, Keeniyaa, Niiwuyoork, Kaanaadaa, Paarisii fi iddoowwan biroottis akka gaggeeffamaa jiru ibsamee jira. Torban lama dura Ameerikaan pireezidaantii Kaapiteene Ibraahim Toraaworee warqee Burkina Faasoo ofii fi sirna isaa eeguuf
itti fayyadama jechuudhaan himattee turte. Eegasii as lammiileen Afrikaa miliyoonaan lakkaa'aman kan biyya keessas ta'e kan biyya alaa deeggarsa Kaapiteen Ibraahim Traoreef qaban toora intarneetii irratti ibsaa jiru. Warri dhihaa du'a Gaadaa fi Saankaaraa fi Lumumbaatiif gahee taphataniif ergaa cimaa dabarsaa jiru. Garuu Ibraahim Traoree irratti yeroo garagaraatti yaaliin fonqolchaa yaalamus gochi hooggantoota Afrikaa irratti kana dura dalagame irra deebiin raawwachuun akka hin danda'amne dhaamanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.